Oduu gaddaa hamma nu ga'e qabna. Oduu gaddaa hamma nu ga'e qabna. Oduu gaddaa hamma nu ga'e qabna. Yuunivarsiitii Hawaasaatti barattoonni baranaa qormaataaf gara yuunivarsiitichaa seenan hedduun balaa tasaa uumameen lubbuun isaanii darbuun nagahame. ተማሪዎቹ የተጎዳ ምናምን አለ ፎቁ ነው የተደረመሰው ምን ሆነ የተደረመሰው ሁለቱን ግቢ ያገናኘው ወይስ እሱ ነው የተደረመሰው ደረጃ የለም Akka odeeffannoon bahee agarsiisutti yuunivarsiitiin Hawaasaa keessa isaatti riqicha guddaa dallaawwan yuunivarsiitichaa wal qunnamsiisuu akka qabuu fi riqichi kun jiguudhaan barattoonni muraasni lubbuun isaanii darbuun nagahameera. Barattoonni miidhaman wayita amma ambulaansiidhaan gara hospitaalaatti geeffamaa jirus jedhameera. Miidiyaalee hedduun wayita ammaa kana balaa tasaa qaqqabe kana gabaasaa jiru. Barattoonni qormaataaf gara yuunivarsiitichaatti imalan bilbila harkaa fi meeshaalee sabquunnamtii garaa qabatanii waan hin adeemneef eenyu akka miidhamee fi eenyu akka nagaatee maatiin baruu hin dandeenye. Kanaaf yaaddoo guddaa irrattis argamu. Maatii gaddi kun isaan mudateef jajjabina guddaa hawwina. Waggoota dheeraadhaaf kiristaanonni miidiyaaleetiin sagalee isaanii ibsatan dhabuun rakkataa turaniiru. Bari'uun waan hin oolleef maarree kunoo Kiristiyaan miidiyaa sagalee nuuf ta'aa jira. Kanaaf miidiyaa haqaa odeeffannoo dhugaadhaaf wayitaawaa yuutuubii Kiristaan miidiyaa subscribe, like, share godha. Warra sagalee dhabaniif sagalee ni taana. Yesuus fayyisaadha. Nufaa deebi'uu tokkummaan nufaa deebi'uu nufaa deebi'uu jaalallee nufaa deebi'uu nufaa deebi'uu tokkummaan nufaa deebi'uu nufaa deebi'uu jaalallee nufaa deebi'uu. Akka odeeffannoon bahee agarsiisutti yuunivarsiitiin Hawaasaa keessa isaatti riqicha guddaa dallaawwan yuunivarsiitichaa wal qunnamsiisuu akka qabuu fi riqichi kun jiguudhaan barattoonni muraasni lubbuun isaanii darbuun nagahameera. Barattoonni miidhaman wayita amma ambulaansiidhaan gara hospitaalaatti geeffamaa jirus jedhameera. Miidiyaalee hedduun wayita ammaa kana balaa tasaa qaqqabe kana gabaasaa jiru. Barattoonni qormaataaf gara yuunivarsiitichaatti imalan bilbila harkaa fi meeshaalee sabquunnamtii garaa qabatanii waan hin adeemneef eenyu akka miidhamee fi eenyu akka nagaatee maatiin baruu hin dandeenye. Kanaaf yaaddoo guddaa irrattis argamu. Maatii gaddi kun isaan mudateef jajjabina guddaa hawwina. ደሬ ምንድነው ቆይ ተማሪዎቹ እኮ የዛ አሜሪካ ኤምባሲ ስላለም ድልድዩ እሱ ፈርቶ ተማሪዎቹ እዛ ተማሪዎቹ የተጎዳ ምናምን አለ ተጎድተዋል። አዎ ፎቁ ነው የተደረመሰው የአሜሪካ ኤምባሲ ምን ሆነ የተደረመሰው ያ ድልድዩ የለም ሁለቱን ግቢ ያገናኘው ወይስ እሱ ነው የተደረመሰው ደረጃ የለም የብረቱ ድልድይ የለም እውነት ነው ይሄ ነገር እውነት ነው ያው ጌፖ ሰው ብቻ ነው ስለኛ ብቻ ነው ይዘረፋሉ ሙሉ በቃ ተጎድቷል አዎ ሰው የሚቆስጥ በጣም
ቆይ በምንድን ነው አደጋው የተፈጠረው? እኮ ዝም ብሎ ነው የወደቀው? ዝም ብሎ በላዩ ላይ ልጆች በስቶ ተደርምዞ ነው። በስቶ ተደርምሶ በላዩ ላይ ልጆች በስቶ ነው እንዴ? ተማሪው ሁሉ ተሰላሉ ለዛ በስቶባት በዛ ነው ድርምስ ያለው? አሁን በእናትህ ይሄ በጣም አደጋው ከባድ ነው። አይ አርፎ እዚህ ቢፈተኑስ?